الله من سورة البقرة اتقرأمو فالفلتوني في جنين هتون همتون دندسو تلين سنتو جان ارجم الرب صلى الله عليه وسلم سورة البقرة نقوبي جان ونك آية الكرسي هجون الرقب انجرو جان شيطاني قافة ميدي زمان قرتني أنبيوني أرغنو سنة مالو مسيقو باتقامو مونة دندي نمال جنان ونك سورة البقرة ونك سورة آية الكرسي نقوبو هنجرو جان kanaaf agartanii gaafa hadiisa Abi Hurayraatu quba qabdanii shayxaantichi gartanii dhufe isaa waa hataa jiru Abu Hurayraan qabe jinniinni beeytanii suuraa adda addaatti qayyaramti bofa taatee mana namaa seenti kanaaf shari'aan rabbi bofa manatti agartan cufan ajjeesinaa jeen dura ofirraa hadara rabbii nabi Suleymaan mootummaa isaanii sirra kaayesitti haa ta'u narraa bahi jedhaani sadii hadaraati yoo sadiin ofirraa guyaatanii ofirraa hadartanii ofirraa dhoowwitanii argitanii dadhabdan amma gartanii wama feete wayiti ofirraa dhawaa baasaa jee rasuul rabbi alayhi salatu wassalaam bofuma mukaatii jeen qissa ajaa'ibaa tokko argame gaafa gartee hadiisni rasuulli kan sallallahu alayhi wasallam hadiisa kana nuu himan qissaatu sahaabaa rasuulaa keessatti argame osoo jirri gartee khandaqa qotaa jiranuu osoo jirri jogola qotaa jiranuu akka aduwwiin ittiin dabarre argitee nam tokko cehee bishaan dhugee dhufa jedhee nama aruusaati nama dhihoo fuudhee agartee yoo inni fiigaa dhufu xiyya fannifatee inni xiyya ofii fudhatee qawwee isaa fannifatee fiigaa yoo inni dhufu aruustittiin barrii guddaarra dhaabatti xiyya gabbaafatee dallana inni akkam intalti aruusaa gabbaatee uffata manaatiin barrii gubbaa dhaabbatti jedheen karaa namni nama argurra dallansuu hin jiru xiyya fuudheetti gadhiisuudha yoo inni xiyyatti qajeelfate nan ajjeesini waan manaana aryate kottuu laalii jetteen bilaasha manaa gad hin baane isii bira dabre yoo inni jedhu bofa hagam ga'utu siree gubbaa ciisa abbaa isii naa fudhatu jedhee xiyyatti qajeelchee mataa kana tak godhee mataa fuudhee bofti asii lafaa utaalee ka namichaa walitti hin dhiyaatin bofti utuu lafatti hin deebiin namichi lafa dhahe kabar walittuu hin dhiyaatin namichi kaan achitti du'e boftillee achitti du'e akkasitti gartanii namichallee fuudhanii bofallee fuudhanii rasuula rabbii bira fidanii qissaa kana argame yaa rasuulallah jaaniin warri kun zurriyyaa gartanii jinnoota gartee nabi Suleymaan irraa argitanii ergamaa turte san irraahi agartanii jinnii kana yoo kanaan hadartan malee agartee sadii hadartan malee ofitti gartee hin tuqinaadha jechaan akkasit dhufe jechuu obboleeyyan imaanaa idan jinniin bakka hundatti gartee sharafamtii of jijjiirti waan ta'eef nama fakkaatee sit dhufa saree fakkaatee sit dhufa bofa fakkaatee sit dhufa kanaafuu azkaarrinii fi qiraa'aan agartanii barbaachisa amma nama fakkaateeti halkan san temira zakaa Abu Hurayraa walitti qaban san ka gartee rasuulli bor dhufee miskiinaa qooduudha zakaa guyyaa kana magaalaa kana keessaa guuranii bakka tokkotti gartee ofitti walitti guuranii lafa kaan san dhufee halkan hammaarrataa arginaan dhab godhee qabe hattu eessaa deemta halkan dukkanaan jedhee qabnaan aboo ilmaan qaba warra qaba miskiinummaan na jira homaa mana keessa naan jirani na dhiisi kaa jedheen silaa horiin horii zakaati silaa kun miskiina edanuma waan nyaatu dhabe jedhee garaa laafee Abu Hurayraan gadhiise ganama rasuulli deemaa dhufanii sallam maa fa'ala asiiruka albaariha booji'amaan kan ka'ee daate qabde sun maal si godhee maal wal gootanii jedhee rasuul rabbi alayhi salaam jennaan agartee am miskiina Omar kan qabu naan jedhee boonyaanin silaa meeshaa qodichinuu nyaanni kunuu kan miskiinaati wama edana nyaatu haa fudhatu jedhee dhiisee bari jennaan inni ammallee kijibaadha halkan kanallee deebi'ee amma argitaa jedhaniin hayya halkan kana deebinaan immaa kun zaalimaa mee jedheen amma gartee halkan kana akkuma rasuulli jedhan deebinaan dhab godhee qabe ammallee kakatee lamuun deebi'u ta irraa boodaa arra jedhee macarrashaadha jedhee kadhatee jennaan ammallee garaa laafee sahaabacha gadhiise Abu Hurayraan jennaan rasuulli ganamallee ammallee itti dhufanii ayee kaayidaa wa maal si godhe jennaan arra lamuun deebi'u jedhee kakatee ma'assalaama jedhee lamuun deebi'u argitee kijibaadha ammasitti deebi'anii agartaa jedhanii rasuul rabbi alayhi salaam oggu kana agartee halkan sadaffaa deebi'e namichi halkan sadaffaa oggunni deebi'u arra wallaahi la arfa'annaka ilaa rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam hagar rasuula bira si geessu yoo an si dhiise fuudhee gartee hudhee asii qabee dabarse oggunni harkifataa jiru jennaan abboo mistira sitti hima amma takkittuma tana gartee mistiraan si dhaqqabaamee na dhiisi jedheen maal mistira tarkaa qabdu yeroo gartanii idha awayta ilaa firaashika yeroo hirribaa rafuu deemtu argitee ayatal kursiyyiin dhiisinii jeen laa yaqrubannaka shayxaanuun shayxaanni yoo ayatal kursiyyii qaraate sittin deebi'u jeen argitee namni rakkate beeyta mistira nama kenna lubbamee mitiiree lubbuun dhufte amma jennaan Abu Hurayraan ilmii kana argannaanuu namicha gadhiise ganama rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam argitanii maal si godhe namichi eda ammas jedhaniin wallaahi gaa eda waan ajaa'ibaa natti haasa'e lamuu hin deebi'u jee
akkana himee ayatal kursiyyiin agartee faayidaa akkana qabdi shayxaani lamuu sitti hin dhiyaatu naan jecha natti hime jennaan sadaqaka wahuwa kadhuubun dhugaa dubbate isii dawaa ta'uu isiitiif ayatal kursiyyiin faayidaa shayxaana dhahuu isii dhugaa dubbate ammoo inni kijibaadha waan lamuu isa dhugeeffatanii miti jee rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam idan nama fakkaatee illee ni dhufa jechuu shayxaan ayatal kursiyyiin dawaa akkanaa kana qabdi